Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam ooltan kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Hamilton oduu keenya kan guyyaa har'aatiif qabanne hangafoota isaanii dursuun isin daawwachiifna. Oduu waliin kan isin waliin turu an Amiin Shubbiseeti. Nashiidaan haaraan Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa gadhiifame. Senegaal Qur'aanni kaarkulamii barnootaa keessatti akka dabalamu ajajje. Ameerikaatti obomboleettii cimaa cabbii makatee mudachuu hordofee balaliiwwan 5,000 ol ta'an haqaman kan jedhu hangafoota oduu keenya guyyaa har'aati. Oduu kanaa fi kanneen biroo akka itti aanutti isin daawwachiifna nu waliin tura. Nashiidaan haaraan Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa gadhiifame. Bara baraan yeroo baatiin Ramadaanaa gahu nashiidaa yookaan manzuumaa baasuudhaan ummataaf gumaachuudhaan kan beekaman Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa bara kanas manzuumaa isaanii haaraa baasuudhaan ummata musliimaa biraan gahaniiru. Kanaan dura afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin nashiidaawwan 38 ummata biraan kan gahan yoo ta'u bara kanas baatii Ramadaanaa sababeeffachuudhaan nashiidaa isaanii 39ffaa ummata biraan gahaniiru. Nashiidaan isaanii kunis akkaan eeggamaa kan ture yoo ta'u Gurraandhala 17 bara 2018 jechuunis guyyaa kaleessaa galgala salaata taraawii booda hawaasa musliimaa biraan gahameera. Baankiin Awaash giddugala tola ooltummaa Baabul Khayritti sagantaa iftaaraa gaggeesse. Erga hundeeffamee waggoota 31 ol kan lakkoofsise baankiin Awaash walitti hidhaminsa maamiloota isaa waliin qabu daran cimsuudhaaf hojiiwwan namummaadhaan wal qabatan hedduu irratti kallattiidhaan akka hirmaataa turan himaniiru. Ofiisar Chiifii Siiinarii Maarketingii kan ta'an obbo Yohaannis Margaa sagantaa kana irratti argamuudhaan haasaa taasisaniin baankiin Awaash adeemsa isaa keessatti deeggarsa tola ooltummaadhaaf qofa hanga yoonaatti birrii biiliyoona 28 ol arjoomuu himaniiru. Itti dabaluunis baankichi dameewwan akka biyyaatti qabu 1,005 keessaa 50 kan ta'an guutumaan guututti tajaajila dhalarraa bilisaa kan kennanidha jedhan. Hundeessituu fi daarektarri dhaabbata tola ooltummaa Baabul Khayr Haannaa Mahmud dhaabbatichi yeroo dhaabbatu namoota 126 qofaan eegaluudha. Yeroo ammaa kana kallattiidhaan namoota 5,000 fi alkallattiidhaan ammoo namoota 18,000 ol deeggaraa jiraachuu isaanii himan. Adeemsa hanga ammaatti taasise keessatti milkiiwwan hedduu dabarsuu eeruudhaan imala gamoo mataa ofii ijaarrachuu irras geenyeerra jedhan. Aadde Hanaan itti dabaluun sagantaa kana qopheessuun deeggarsa gochuu isaaniitiif baankii Awaash galatoonfataniiru. Senegaal Qur'aanni kaarkulamii barnootaa keessatti akka dabalamu ajajje. Senegaal Qur'aanni kaarkulamii barnootaa biyyattii keessatti makamee akka barsiifamu pirezidaantiin biyyattii ajaja dabarsan. Sirna barnootaa amantii fi barnoota ammayyaa walitti madaqsuudhaan karoora qabna kan jedhan pirezidaantichi manneen barnootaa biyyattii keessatti Qur'aanni akka koorsiitti yookaan akka barnoota tokkootti akka kennamu ajaja isaanii dabarsaniiru. Mootummaan Senegaal kan pirezidaantii Baasiroo Diyoomee Faayetiin durfamu manneen barumsaa keessatti Qur'aanni sirna barnootaa biyyattii keessatti akka dabalamu tarkaanfii guddaa fudhachaa jiru ol aanaa ta'uu isaanii himuudhaan kunis eenyummaa islaamummaa fi aadaa biyyattii jajjabeessuudhaaf kan xiyyeeffatedha jechuunis himanii jiru. Pirezidaantichi yaada kana yeroo labsan sababoota afuriif karoorri kun kan bahe ta'uu kan eeran yoo ta'u sababoonni kunneenis eenyummaa fi aadaa tiksuu, mirga barattootaa fi hawaasummaa eeguu yookaan hubachiisu, karoora biyyattii waggaa 25 dhufuuf bahee utubuu fi sirna bulchiinsa biyyattii daran ammayyeessuudhaaf akka ta'es ibsanii jiru. Walumaa galatti mootummaan Senegaal akka jedhanitti sirna barnootaa hawaasa keenya calaqqisiisuu qabaachuu barbaannaa jechuudhaan barumsa amantii fi barumsa ammayyaa walitti madaqsuudhaan eenyummaa biyyaalessummaa cimsuu akka barbaadan pirezidaantiin biyyattii beeksisan. Kaartuum keessatti manneen barnootaa waggoota 3f cufamanii turan banaman. Manneen barnootaa kutaa bulchiinsa Kaartuum keessatti argaman waraana biyyattii keessatti waggoota 3 oliif adeemsifamaa tureef hojii baruu fi barsiisuu dhaabanii turan torbaan kana hojii eegalchiisaniiru. Qondaaltonni mootummaa manneen barnootaa dhibbaan lakkaa'aman miidhaman suphuu fi barattoota deebi'anii hedduu isaanii simachuudhaaf ministeerri barnootaa naannawa Kaartuum akka ibsanitti wal waraansi eebla bara 2023 irraa eegalee humna waraanaa Suudaanii fi humna RSF gidduutti gaggeeffamaa ture manneen barnootaa tilmaamaan 280 ol ta'an barbadaa'aniiru jedhan. Manneen barnootaa hedduun isaanii ammoo yeroo wal waraansaa maatii buqqaaniif iddoo qubannaa ta'an yookaan ammoo gareewwan wal waraansaa jala ooluun isaanii sirni barnootaa magaalattii keessatti guutumatti gufateera jechuun gabaasaniiru. Buqqa'iinsi barsiisotaa fi barattootaa rakkoo kana daran hammeessuu kan himan yoo ta'u
Daarektarni barnoota Kaartuum Qariballah Muhammad Ahmad akka jedhanitti nageenyi dhawaataan fooyya'aa dhufuu isaatiin maatiin gara magaalaatti deebi'aa jiraachuus himanii jiru. Kanaanis wal qabatee bara barnootaa kana keessatti barattoota miiliyoona 1 ol galmaa'uu akka danda'anis eeraniiru. Ameerikaatti obomboleettiin cimaan cabbii makatee mudachuu hordofee balalliiwwan 5,000 ol haqamuun ibsameera. Qarqara galaanaa baha Ameerikaatti argamutti obomboleettiin cimaan cabbii makatee mudachuu hordofee balalliiwwan 5,000 ol haqamanii jiru. Kunis lammiilee miiliyoonaan lakkaa'aman dhamaatiif saaxileera jechuun gabaafameera. Godinaalee 2 keessatti roobni cabbii inchii 37 ta'e kan galmaa'e yoo ta'u, magaalaa Niiw Yoorkii paarkii seentiraalitti inchii 19 galmaa'uu tajaajilli haala qilleensaa biyyattii beeksisee jira. Kutaalee bulchiinsa Ameerikaa keessaa ishee xiqqoo kan taate Rood Aayilaanditti obomboleettii cimaan cabbii makatee mudachuu miidiyaaleen biyyattiis gabaasaa jiru. Qarqara galaanaa baha Ameerikaatti tajaajilli elektirikiittis guutumaan guututti adda citeera. Kuufamni cabbii qarqara galaanaa kaaba bahaatti mudatetti seentimeetira 30 hanga 61 dhaqqabuu isaas gabaafameera. Obomboleettiin cimaan cabbii makate kun hanga wiixata dhufuutti kan itti fufu ta'uu tilmaamamee jira. Israa'el Hizbollaa waraana Ameerikaa fi Iraan gidduutti hirmaannaan Libaanos akka haleeltu akeekkachiifte. Hizbollaan karaa kamiiniyyuu waraana Ameerikaa fi Iraan gidduutti jiraatu keessatti kan hirmaatu taanaan Israa'el buufata xiyyaaraa dabalatee haleellawwan bu'uuraalee misoomaa siivilii irratti xiyyeeffachuudhaan Libaanos haleellaa akka geggeessitu akeekkachiisu Reuters gabaasee jira. Aanga'oonni ol aanuun Libaanos Reuters dubbise akka jedhanitti Israa'el erga akeekkachiisa kana qaqqabsiiftee karaa alkallattiitiin akka ta'es himeeti kan inni jiru. Ministeera dhimma alaa Libaanos Yusuf Raajii gama isaaniitiin Jeeneevaatti turtii gaazexeessitoota waliin taasisaniin Hizbollaa waraana Ameerikaa fi Iraan gidduutti kan hirmaatu taanaan biyyattiin Israa'el waliin walitti bu'iinsa haaraa keessa galchuu dandeechi jechuun dubbateetii kan jiru. Ministeerri dhimma alaa kun Iraaniin kan deeggaramu Hizbollaan haala kamiiniyyuu waraana Washingtanii fi Teheraan gidduu keessatti kan hirmaatu taanaan nu hin ilaallatu jechuun gabaasuu isaa Associated Press gabaasee jira. Mootummaan Libaanos waamicha kana kan dhiyeesse yeroo Ameerikaan Iraan irratti haleellaa raawwachuu dandeesse jedhamee yaaddoon guddaan godhamaa jiruttidha. Kabajamtoota daawwattoota televezyiinii Hamilton oduun keenya kan guyyaa har'aatiif qabannee kan hanga ammaatti daawwattanidha. Sagantaaleen televezyiinii Hamilton kan biroo itti fufu daawwadhaa.